Guys, akkam jirtu nagaa waaqayyo bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu jirtu fayyaa keessanii an nagaa koodha galanni waaqayyoof haa ta'u chaanaala keenyaaf haaraa kan taate subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaa viidiyoo keenya immoo like gochuun dagatina har'a immoo booneen keessan waan haaraa qabattee dhuftee jirti. Wanti haaraan kun immoo yeroo baay'ee waanuma xiqqoo hojjechuudhaaf wanta baay'ee nutti ulfaatu yookiin waa baay'ee waan nu barbaachisu nutti fakkaata garuu waanuma kaaffee dhannee fayyadamnu yookiin daandiirra yeroo deemnu fayyadamnu haaluma salphaadhaan mana keenya keessatti akkamitti hojjenna kan jedhudha. Namoonni baay'een namni wallaaltan hin jiru garuu kaka'umsa isinii ta'ee mana keessan keessatti hojjettanii ijoollee keessan sapiraayisii gochuu abbaa manaa keessan sapiraayisii ittiin gochuu hin dandeessu isiniin jedha. Innis egaa yeroo baay'ee nyaata biyya Arabaatti baay'inaan nyaatamu faranjoonni yeroo mara osoo kana nyaatin hin bulan jechuudha. Innis maayini yoo jettan chipsiidha. Chipsii hojjechuudhaaf egaa kan nama barbaachisu dinnichaadhaa fi zayitii akkasuma biridistii kan ibiddaati jechuudha. Kan hin qopheessee jiru biridistii ibiddaati dirqama. Chipsiin kun kasalatti yeroo natti fudhata. Kasala irratti yeroo waan irratti fudhatuu fi abidda irratti hojjedha jechuudha. Zayitiin kiyyas kanaadha. Mee dhagaa dhumaatti na wajjin tura. Walumaan haa hojjennuun isiniin jedha daawwattoota kiyya. Tola egaa daawwattoota kiyya haala kana fakkaatuun distiin abidda isiniin jedheera. Kun haala kana fakkaatuun fataa godhee zayitii itti naqee zayitii ho'isaa jira jechuudha. Distiin kunillee kan chipsiiti. Dirqama kan chipsiisi distiin qophaa ta'uu qaba. Maaliif yeroo baay'ee ittoo isin jalaa balleessuu danda'a jechuudha. Haala kana fakkaatuun qoraan kiyyatti godhee akka warra Afrikaati jechuudha. Warri Afrikaas yeroo baay'ee haala kanaan hojjetu jechuudha. Chipsii fi maalidha kan isaan akkanatti hojjetan distee akkanaatti harkaa badikaa daawwattoota kiyya. Keekii fi chipsii haala kana fakkaatuun hojjetu. Sirriitti zayitiin gaafa ho'e dinnicha kiyyattiin godhadha. Haala kana fakkaatuun fataa gootanii jechuudha. Waanummaan nama dhibu tokkoyyuu hin jiru. Itoophiyaa keessaa akkuma biyya Arabaatti iddoo elektiriikii nama barbaachisutti elektiriikii, iddoo abiddi nama barbaachisutti abidda, iddoo istoofii nama barbaachisutti istoofii fayyadamanii wanta kaaffee dhaquu dharraanuuf jechuudha. Kan akka piizaa, baargarii, chipsii manuma keenyatti hojjetachuu hin dandeenya. Tole daawwattoota keenya itti naqee jira jechuudha. Dinnichatti naqee jira. Chipsii kana yeroo baay'ee qanii yeroon biyya Arabaa jiru jechuudha. Qanii guyyaa qidaamee jechuudha. Baay'inaan jarrinan bira jiru hin fayyadamu. Akkamitti fayyadamu yoo jettani baargarii nyaatu gaafa sana guyyaa qidaamee yeroo hunda baargarii nyaatu. Baargariin immoo dirqama dinnicha waliin yoo ta'e chipsii waliin yoo ta'e malee baay'ee isaa namatti hin tolu. Kanaaf yeroo hundumayyuu nan hojjedha jechuudha. Chipsiin kun baay'ee natti tola daawwattoota kiyya dhugaa dubbachuudhaaf. Asittis immoo ergan dhufee yeroo hedduu hojjedhee fayyadamaa jira. Karaa irratti illee biyya kana keessatti jechuudha. Itoophiyaa keessatti chipsiin dinnichaa karaa irratti illee ni gurguru. Garuu inni manatti hojjettanii fi inni karaa irraa bitattanii nyaattanii garaagarummaa guddaa qaba. Yaadumattuyyuu chipsii qofa osoo hin taane yeruma garagaraatti wanti manatti hojjettanii ofii keessanii yaaltanii fayyadamtanii fi wanti kaaffee dhattanii fayyadamtan tokko miti. Kaaffee yoo dhattan fakkeenyaaf chipsii piizaa wajjin ajajattanii yoo fayyadamtan yookiin qobaasaa yoo fayyadamtanii baasii hedduudhaan isin saaxila jechuudha. Isa immoo baasii sana gara mana keessanitti yoo deebistan immoo hojjetattanii isa yeroo tokko fayyadamtan kaaffee dhattanii yeroo tokko bichaa fayyadamtanii mana keessanitti immoo yoo hojjetattan yeroo 2-3 hojjetachuu hin dandeessu. Inni manatti hojjetanis inni kaaffee hojjetan caalaa baay'ee nama gammachiisa jechuudha. Itti gammaddaniiti fayyadamtu mana keessan keessatti baasii hedduu osoo hin fudhatin jechuudha. Kanaaf egaa namoonni keessattuyyuu daa'ima qabdanii wantoota akkanaa hojjettanii daa'ima keessaniif wantoota akkanaa hojjettanii yoo gammachiistanii daa'imni jechuudha wantoota akkanaati kan isaan barbaadanii kan isaan itti gammadan jechuudha.
Waan kana hojjechuuf immoo waanuma tokko piroosesii hin qabu. Quraanii fi zayitiidha. Dinnicha qabaannan kanumaadha waan ulaagaa hedduu waan nama barbaadu miti jechuudha daawwattoota keenya. Chipsii kana immoo yeroo nu hojjetu yeroo baay'eetti sochoosu jechuudha. Amma si'a tokkotti naqee haala kana fakkaatu amma inni gahutti sochoosu jechuudha. Yeroon irraa baasuu jedhe sana yoo ni galabbateen alatti sochoosu. Yoo sochoose immoo maaltu na mul'ata yoo jettanii wal marqa jechuudha. Osoo fa'aa hin gahin akkuma sinadheen amma kan sochoomu yoo ta'e sirriitti bareedee nuuf hin bahu jechuudha chipsiin kuni. Kanaaf haala kana fakkaatuun abiddillee haala gaariidhaan itti boba'aa jira. Abiddi itti tolee waan jiruuf gubbaa namoonni baay'ee chakachafaa jira jechuudha. Egaa daawwattoota kiyyaa aga dhumaatti na wajjin tura. Chipsii kanallee koottaa nyaadhaa walumaan haa nyaannu. Namoonni biyya arabaarraa galchanii wantoota achitti fayyadamaa turtan akkamitti hojjannaa elektirikii malee hojjechuun nutti yoo ta'a jettanii wanti kamuu biizaa baargarii chipsii wanta achitti hojjetaa turre kamuu osoo meeshaalee garaagaraa bakka distii mana keessaa qabaannan distii qabaattee ogummaa qabaannan wanti kamuu wanta achitti fayyadamaa turre Itoophiyaa keessatti haala salphaadhaan hin dalagamaa iyya madaamii malee qas jedhanii wantoota tokko yaaliin immoo baay'ee barbaachisaadha isiniin jedha daawwattoota keenya. Haala kana fakkaatuun abiddillee fataa jedheetti boba'aa jira. Haala kana fakkaatu chipsii kiyya faa godheen jira jechuudha. Egaa walumaan haa daawwannu. Aga dhumaatti na wajjin tura. Laayikii naa godhaa. Daawwattoota koo isiniin jaaladhaa, isiniin kabajaa. Egaa daawwattoota keenya chipsii ajaa'ibaa hojjedheen jira. Haala kana fakkaatuun xiqqoo halkanarraa ta'eeti viidiyoo sirriitti mul'achuu dide jechuudha daawwattoota koo. Chipsii ajaa'ibaa haala kana fakkaatuun hojjennee mana keenya keessatti haa fayyadamnuun isiniin jedha. Egaa viidiyoo keenya yoo jaalattanii laayik godhaa nu jajjabeessaan isiniin jedha. Turtii gaarii.